odoo jettanii ana ilma adeera khiyyaati ilma adeera khiyyati gaafa dura gartee keessatti oromoo musammaan dhoowwatiin ilma adeera khiyyati yoo ta'e haabootii yoo ta'e gaafa sammaan dhoowwatiin ilma adeerootiyaati ilma gartee habootiyaati adeera khiyyaati jettanii immoo dhuftan kuni haati ismaalis qeerbaasuun hawaara raabute ilma namaati miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akka qabdan egaa fayyaadha xiqqaa guddaan marti keessanuu maatii waatiidhaan. Egaa arra maaliif as baate yoo jettanii gartee waan as beef gartee harakaata hizaaman qabne tokko gartee namni oofaa jirtan qilleensa sarara maaliif dhugaadha. Nama ilmaan Oromoo miidhuu miti sichi gartee eega hanaan dhuftan taate kunoo hammas qabeetii mana keessaa qaba. Isaachaan halki ijjitii qaatiraa jiruun qabu. Fuudhaa hin jiru agartee mucaa akkas godhe kana dhufnan taanan daaraan sichi gartee mi quba tokko irraa mura quba tokko kana dhiira taataa dhufteetuma waan goota rakkoo qabu akka ajaa'ibatti si afeerra akka ajaa'ibatti akkanaatii miti isaa miti fakkaataan isalleen hafuun taa'u akkatti hafuun teenye nama miidhe nama gartee afaan oromootiin gaafannee aboo miite moo waan kana goote moo goone moo shakkiidha waan shakkiiti moo habeenoon nama jira kana dhiisa amma isin hadiraa biraa of jirtan akka gartee saree gartee faranjiidhaatti shanshalatti haameeti shanshalataan mana ficcaanii geessa anummaan isin gartan kun maaliif arraan tana namni gartee biyya tanatti dhalaa miidhamtee dhalaa dhiira miidhamtee agartan waa gartee namticha kana akka namaa goota akkasumaa gootan jettan ni miitaa kana sichi miidha sichi yabbisuuf dhiisuufis hin ta'u maallaqa biyyatti hawwilee gartee irraa gartee namarraa ilma namaa baarraa dhufatan hawwilatee gartee biyya guusanii takka deebuuta takka kanatti takka akka deebisu ta'e kana shakkii hin qabaatinaa jechuudha. Dhaqeetiin baasaa maarreen godhaati jinni maarree aboo hadiraan afaaniin dalaguuti hojiin kootu dhiira hojiin beenya nuti hojiidhaan kana shanan kee kanaan gartee kootu waan bira godhin yoo si fidde onnee qabaannaan ni dhuftaa jechuudha. Akkasi sii mitiitii baabaa abbaa biyyaa utaa takka keessa buuseetiin akkatti keessa keessatti godheetiin namni arguun jiru kanatti shaqqale hidhamee jira. Mannis gartee mana golloo kana gartee akka gooronnoo reedhaa yookiin gartee bikka re'een keessa galtu acha keessattidhaa jira mucaan hin taphatiin. Ruuxa nama eegsisanii maallaqa jiraa godhatan sanii san deebisu jira rabbi fitu jira haboo deengadda nama miidhame deengadda akkasitti agartee abbaa biyyaati. Rukkaaba gartee kasi nama sin kashan ta'e taphatanii sanigaa addunyaarra waan nagaa yookiin waan bareedu dalachuun gartee kanumaa bareeda akka nama gartee bikka kana waaru umrii dheertuun barumsaa jedhan yoo isin gartee umrii dheertuun barumsaa jechuun maal jechuudha namni jiru waa hedduu argaa jechuudha maal agarta nama kana hin miidhinii maaliif jedhan ilma namaa kana waan godhinii hin miidhin waan jedhaniif boruu arra yoo qabaatte boru isa kasaarsee isa kana si fida yoo boru gartee ati qabaataa taate boru dhabdee isa kana si fida kana wallaaluu jechuun namummaa keessaa bahuu jechuu qabadhaa akkasitti maaliif kun fakkeenya sun hin taane fakkeenya waan isin ta'u illee jiru nama daftee ajjeesuu jechuun furmaata kun kana furmaata hin kenninu furmaata ittiin goonu hin taphatina yaa maarreedha nama miidhee nuti miidhuu beenya. Syariah Islam ini kesulitan. Karena mengerti mida. Hun tariba ilma nama kakek ijek abu gugurata jute. Yo saning guguratin, yo saning midin, wa saning gurin, Rabbi nak kakeknya suasip itu. Agartee mite Rabbi nasrusti wasiti fitu. Karena mau hoji nisa takkan ballifamtee fi kan lafatee fi kan lalasha yette. Kana mo abban itrakata mato makaysan ibamu jirtan male umma takkas fidani wa takkas gulun dandeesne jechuudha. Kawayin godaje dirreebaate onne qabda rijala dhiira akka dhiiratti gartee beeta deemu beeta rijalli lafuma kee haruubeenya.
feetu baasuu kan qootu qomoqootuun taphatiin rakkoon qabaatiin kana nullee yaachisuutti qollee gartee hirriba illee ittiin dabnu kun jaarraa isaa dabree jira jechuudha. Sachi ruuza adiis oguu kan nuus arguuf teessee jiteetiin kaasee dhukkubanii dhukkubatte daranuu dhukkubda si dhukkuba daranuuti ofeete malee taateen ni rabtaa jechuudha si dhukkubeeti mushee faayifoofta rakkoon qabaatiin ruuza akka inni nama nyaachisu nyaatuuf ta'a arguuf teessaa jechuudha. Kanaaf waan namni goote nama miidhina kana miidhu fudhan agartee dhiira barrak tarrak jettuusi asirratti fakkeenya tokko siitoo qaba warri isa malees warri hojii jirus ni jira jechuudha. Ilaamaan tana warri dalagu jirus ni jira warri dalagu jiru waan kana ammallee dalagu jiru ni jira jechuudha. Atis guyyaa keetii siin dhufaa nuti hatta agartee cancalata tokkocha haala qabne malee caasaa isaa hawwata dagallee gartee ragaa isa kanaa wajjin dalaguu turan akkaataatti irraa baafnus fixannee jira nuti. Hojii isaati nuti miti kana jise garuu ilmi namaa tokko waan tokko godheetiin jira jee silaa gartee himee rakkoota kan qabu dhiifama gootaa fi dhuga dubbateette boo waggaa akkasii hojii turre bara akkasii keessa jabuuti hojii turre namni hogguu asiin deemee takka ba'ee asiin dhufee nama biraatti gartee jabuuti irraa isa harka qabatee kishaata fudhatee dhufe hariifa hayyee jala deemee dhufe nama isaati asii fiddeeti arabaa wajjii hawaala irraa buftaa kanammoo hayyu jettanii tokko qilleensa karraa hamataan isaatu gartee ispaaltii fakkaatu tokko gartee waan inni fakkaatu illee beeku sanayya baas ayyaana fakkaataa wani moo saamoora fakkaataa anaa qabaa ni maal nu qabda nuti footoo akka keetii kana mataa godhu saasan adda sifannaa naanii kajetta dhageessa bikka ta'azaanii bikka maarriidha anaa sii wasafaati raqamaa sii kannaa hootu adiraasii buuca keessa gartee akkasiiti achiin barbaadu jira maal barbaadu sanaa keessaami sana an asitti adabu jira jechuudha adabbii isaatii fi dalagaas dhiisee isa adabu jira. Kira kanammoo jala sarartee lubbutti himuu qabdanii jee Oromoon ammoo kanaaf gartee kanaatiin aariitiin nuti gartee akkamitti ilma maarree ilma Oromoo kan gootaa akkas jira. Arra boruus miidhamuun isaa odoo jettanii ana ilma adeera khiyyaati gaafa dura gartee keessatti Oromoo musammaan dhoowwatiin ilma adeera keetii yoo ta'e habooteetii yoo ta'e gaafa sammaan dhoowwatiin ilma adaarootiyaati ilma gartee habootiyaati adeera khiyyaati jettanii immoo dhuftan kuni gaafa inni gartee ilmaan Oromoo takkaatti keessatti dhaabbatee magaalaa tana guutuu amma haragaa irra beeysaa ban qabu gaafinne si garsiifna eessa kottammaan dhoowwatan qabsan nama khiyya yoo ta'an nama Oromoo isaanan haa husu nan dakhalu nan dhabu jechuudha maaliifi hojii isaatti harkate egaa hojii isaatti tana namni hojii fi harkannaana hojii isaa harkate ammoo yoo gartee ilmoo moominaa qalbiin teekee sirraa hammata qabaatte ilma namaa miidhuuf yaaddu jechuudha kasi garuu siin miidha jeessi dhufi firaa dhoowwate rakkoon qabu sana ammoo har'a taa'ee ilma namaa kan miskiina rabbii kasoorata deemu gartee miitanii karratti gartee maallaqa biyyaa hayyee maallaqa diskii barbaadu biyya irraa beela ka'aati ismaa diskii barbaadu sun hawaala irraa buufte ilma namaati miti hayyee diskii barbaadu deemee bee hidhameetiin iddoo gurguree agartee hogguun kana biraa dhufe kunis lammata deebi'ee iddoo wallatachi magaalaa qabu gurguree akkasitti biyyasan dhaquu malee odoon hoggochi seenes ittiin qabamee qabbu'a. Kun maal isatti dhagahamu kun yaaddanii qaba. Nama keenya akkas godhate nama keenya sadiin asirratti ni haayilaa asirra anaanii ka jedhu kun naa isin dhee agartee kanaafuu kanaa bahaa kanaa gadhiiftanii hara gadhiifnaa akkaan godhu ijatee san dura gartee akkattiin kattiin caccabsee lafa sinii kaa takkaatakkaatiin sichiin gurrarraa gurgura akka xarafarratti kana jala sarara lubbutti himaa ogartee hadiraa buucan kaayinaati halaarraa isin bokkisinaati onnee qabdaa akka dhiiratti kamoon hota mana maarreetiin dhaquu barbaadu jirrachiin cibbuu namaatii fi biyya nama riskii barbaadate deemu dhalaa dhiiraan namatti akka malee roorisee gartee namni biyyitu guutuurraa dhiite kanaaf isinis ragaa yaabo miskiinni yoo fakkanaati miskiinni hadeemee riskii mataa isaatiin barbaadu muuf kanama gartee deemee ilma namaa miskiinuma akka isaa qabee deebi'ee miskiina isaa gargalee isa nyaatu miti
itti dabala sammuu itti dabala sammuun teessanuu sirrii hin jirtu sanummaa warri warra kanaa deeggartan guutuun homatti akkasii takka garraan beekaatiif nyaaraas duratti baqa isaan irraa guuru duratti tana lubbuutti hima ammoo kana deebii isinii kennuuf nasiibee malee raasitti illee haasuun furu dachaa keessaniin isinii kennuufi haqasaa hin kennineef sichi kaninaaf hangani ruuzuu adii nama nyaachifne sichi hin dhiyaatu hanga gartee qallatee tolee agartee wuccuun kaleettaa sun itti ta'uu dhabdutti irratti ta'uutti hin dhiyaatu jechuudha kanaaf baadhisaa dheeraadha kana gartee ifin darinaas ifin dhibinaati gartee warri isin miidhe sheer godha warri isin tole dhiisa jechumatti yaadha maqaamu kaasinaa'u viidiyoo guyyaan takka laal akkasii ol baafna shakkii takka qabaatina warri kasaasan haa arku anis boru ni mudadhaa gartee sammuu kan xiqqoo am boru arra ni beekti saayibaa keessanii warri beektanii sobduudha ni beenya arra isa akkas ta'u jiraati maallanyi hojii takka ta'es deebuuf ta'a takkatti kara deebi'a takkatti wooma carraaqqatee deebuu jiraafi kanaaf hin gubatinaa waan isin dhibu takka jiraatini ittiin dararaminaati namni dhiisuus hin jiru lubbuun jinqinaa laali qalbii kasi dhukkubee laaluu hin dandeenye firaa irra dabarse kasi ture laali qalbii takkaan adda baawwataa wiliidha barattaa jechuun waan kanaa ilma namaatiif gaariin ta'u jetteeti sammuu teetiif waan gaarii hojjetta har'a dalagu jirtus ammoo gartee beektaa inni kalee hojjetan achi jiraati arra isaa boru anaa ta'uu beekiiti ilmaan oromoo kamiin hojjetan takka firaa isaa takkatti warra dalagu hojjetan ammoo hafuun taa'u dhufuun keessanii saban qabu gruppiin kijiba takkaati jirta kanatti olii gartee maarree keessa papapapa walitti bartee ittisa godaannaatiif jinni balaaqalaa jettanii deemtu san dhaqaatii nama qabdanii qaba afaaniin noo akkana qaba kan irratti akkana qabaati dhiira nama miidhe qabaati irra dalaga akka nyaatti nuti sichi warra isaa wajjin dalagees fichuu deemu ragaa irra baasu sichi fiduu deemu kun waan qabatamaa dirree taa'u kanaafis ifin darrinaati sitto laallaalii sitto lubaannaa firaadhiisi kanaafuu aaraa gartee deebii warra gartee papap juufin gartee deebii isin maaf kennuufin as bahee hanga viidiyoo itti aantuutiin walitti deemuutti oromootiya nagaatti isin jechuu hiyyaati chaawu isin jeetiin jira.